deeggaree ummata miliyoona 110 malee haa ta'u musliimni meeqatu deeggara gaafa jennu ummatuma guutummaan guututti musliima ta'etu isa deeggara jechuudha. Reeshoodhaan iyyuu baasne jechuudha. Sirrii. Kanaafim jettee sammuu keenya dhiphifnee yookaan immoo wanti godha jennee laallee bira darbuu hin dandeenyu. Dhibba keessaa dhibba gaafa isin deeggaranii ummata miliyoona hammanaa keessaa musliima hammanaa keessaa meeqatu deeggara gaafa jennu hunduma jechuudha. Hunduma jechuudha. Kanaaf akkuma herreegaatti illee gaafa baasnu hundumatu isa deeggaraa ture jechuudha. Nullee akkasumatti immoo nuun kana dura kiristaanni ajjeefamees beeka bargara dabuuf kanatti muca'oon tokko akka ishii malee balleessaa ishii malee alaabaa fonqolii seefii gajaraa qabatanii baanii akka ijoolleen hin baranne godhanii karaa cufanii nama ajjeesaniifa. Kana booddee ndawummoo seera mootummaatu miti seera shari'aatu hojjeta jedhanii maxxansanii mootummaatti miti kan iyyatamtu seera shari'aati irratti firdii argachuu qabdi jedhanii. Kana gaafa balleessan haganaa nurra ga'u nu baanee dubbanne nu baanee musliimna akkasaa ta'u kun haa ta'u hin jenne badii irratti raawwatame kiristaana. Kan immoo bahee karaa cufu musliima. Waa baay'ee dabarsineera. Okay, karaa mootummaatiin immoo yoo dhufnu na dhagaye karaa mootummaatiin illee yoo dhufnu qaamni mootummaa waan seeraan ala ta'e hundumayyuu kiristaan fakkeenyaaf amantaan biraa kiristaanota irratti waldaa diiguudhaan ajjeesuudhaan mana isaanii gubuudhaan gaafa akkas nurratti raawwatamu gammachuudhaan isin geemii keessan taphatu ture. Gammachuun keessan illee akka daangaa qabu ture beekna hundumayyuu. Haa ta'u amma garuu isa aslii jettu kana aslii qofa biti. Warri leencarra buusu warri konkolaataa motora kennaniif duraayyuu mucaan kadhattuudha. Kanaan jiraata. Garuu waan akkasii keessa gaafa seennee ilaallu parsantii 100 keessaa 100 deeggaraa turan namoonni hundumtu deeggaraa turan. Akkuma duratti jenne immoo warra seera hin qabne abbootiin amantaa musliimaa dhiifama naa godhiti otoo seera beekan ta'e otoo Itoophiyaa jaalatan ta'e otoo seera mootummaa kabajan ta'e otoo kiristaanas jaalatan nagaa biyyaas jaalatan ta'e seeraan baanii seeraan galan ture. Islaamummaan nagaadha jedhe kallattii tokkotiin nagaadha jedhu kallattii tokkotiin jeequmsa kaasu. Kun sirrii miti kanallee keessatti ilaali. Galatoon. Ammati waa'ee abbaa amantaa isa barbaadde moo waa'ee asii naan galle walitti qalaqalaa jirta makaa jirtu. Dhibba siin jedhe. Musliima keessa namni asliidhaan dhiisi jedhe jira. Kanaafuu kanatti himi. Isin hin jenne Meeqisuma sittu dhiifama naaf godha naaf illee carraa naaf kenna sa'aatii qabu. isin jedhaa dura. Asli yoo isinitti balleessin isaan hin beeku. Yoo ammoo asli tahee abbammaan fedhee yoo isinitti balleesse dura isin mee dubbadha jettanii maa musliim waan hin godhe nu takka ijoollee teessoo wayita islaamummaa ta'e narrabsitu islaamummaa narrabsinu haadha waaqoota. Nama rabsi jira ijoollee keenya keessaa amantaa keessa nama rabsu jiru. Meeqatam Saudi Arabiyaatti hidhamee meeqatamtu quraana waa godhee sa'o hiraata jirtu hin beektu. Amantaa keessa narrabsanii moo? Quraana ciranii kawaamee qaranii nabiyyaa arrabsanii. Ansanan beeku warri quraana jiran akkuma taasanii Suni rakkoo dhuunfaati rakkoo dhuunfaati ani argaan jira tiiktokuma kana irratti dhuunfaa isaaniitiin waan wal godhaa jiran. Walii qabee kiristaana jee kun. Wayita ammoo nurra tahu dirqaman osoo si wanni hin jenne. No. Obboleessa ko warra Ganaa diigama. adda baastee beekuu qabda. Si galeera kiristaanichi bakka bu'aa ummataati reema. Sunillee Inni rakkoo dhuunfaatiiti. kiristaana ta'eeyyuu kiristaanni iyyuu gosa baay'ee jira. Ortodoksiin jira, protestaantiin jira, akkasuma adda baas kaatolikiin jira, waan baay'ee jira kiristaana kan jedhamu jechuudha. San adda baasuu qabda malee callistee kiristaana jedhin. Nuun warra protestaantii bakka bu'uudha. Amantaan keenya peenteedha. Garuu immoo jechaa kana hima morminaa jechuudha. Wanni jedhaa jiru eentee taatee ortodoksii taatee waaqeffataa taatee amantaa qabaachuu baattee nuti nama islaamummaa ta'e na waa godhe kennaa seera jala oolfannee barbaadu eegas nu gargaaraa isiniin jenna. Akkuma islaamtii keessanii boocanitti namaaf illee bo'uu qabaattu. Gaafa amantii keessanii dhaabbattan amantii namaallee akkasumatti deeggaruu qabaattu. Jecha asliin jedheef maaf isin boochisasin jecha asliin jedheef nama baay'eetu bu'aa jira bal sirrii qubsaa jira bal asliin garuu kan nu argisiisa. Jecha asliin jedhe sirriidha. Jecha asliin jedhetti musliimni baay'een dhukkubsachaa jira. Asliin akkana jedhe malee akkana hin jenne akkana jedhe maaf isin dhukkubsa asliin ifa baasee dubbate silaa kiristaanaa arrabsu ifa baasee dubbate isin maaltu isin dhukkubse wati jala deemtan. Yoo ati gammachuu qabaattan gammachuu qaban nan dhukkubsu waan asliin jedhe yoo ati itti gammaddan tan taatti hin godhu.
isin bar isin dhukkubsine maa isin dhukkubsaree maaliif isin gammaddan kaa darsin jedhe kiristaana arrabsuun aslii bari isin gammachiise isinillee walumaan arrabsitu isinillee walumaan kiristaana jibbitu jechuudha bar dhuguma dhugaa yoo walitti hinna ta'e uummanni musliimaa tokkoon darbee yaa dhuguma amantii isaa beekee tokko kiristaana wajjin jiraatu malee osoo amantii isaa bichaan lafa kanarra jiraate fedha qaba dhugaan sitti hima wajjin jiraachaa turre wajjin guddachaa dhugaan sitti hima jechuudha har'allee ta'e taanaan maaliifi ila amantumti keenya haa kabajamuudhaaf hin bu'ina amantumti keenya haa jiraatuudhaaf hin bu'ina lafa kanarra gaafa amantii namaa kabajaan amantiin keechanillee kabajama kana beekati uummatas kabaja ofillee kabaja oromoollee kabaja akka namni wal ta'e wajjin biyya ijaaru godha osoo mortu yoo amantaa keessatti osoo kan mortu kan horti jedhe Hacaaluun osoo isinii dhimma biraa dhiistanii inni kan inni haasaa jiru waa'ee amantaa islaamaa bakka bu'ee amantaa isaa kan arrabsaa jira. Ati bakka bu'ee amantaa islaamaa miti jedhe inni mocha bakka bu'ee haasaa jira. Nama kuma lama hunda gongortee uummanni kiristaanaa kun nu cinaa dhaabbatee nuuf mirmachaa jira uummanni kiristaanaa kun maaf akkas jetta namni jedheen hin jiru goota keenya akkas jetteedhanii ababaa kennaafii jiru malee ahaa dhugumaayyuu edaalakkaa uummanni musliima hundisaayyuu nuuf daba qabaa kan jedhu anuyyuu keessa kootti yaadee jechuudha dhugaadhaa uummata musliimaa wajjin guddannee wajjin jiraanne amantaa keenya gargar nu baasa malee nuti oromoonni tokkodha wal beenna lakkaa gaafa isin aslii deeggartanii isinillee jireenya kiristaanaan barbaadan jechuudha hundumti keessanuyyuu kanaafuyyuu dhuguma yoo musliima taatanii waliin jiraannaa beettanii badaa keessan san hin gorfattu hin deeffattu malee ababaa baattaniif hin dhaqxan gaafa inni kana godhu yooni yaada kennadhu Afrikaa waa sami Afrikaa waa dubbatu. okay galatoom musaa boobsi kan kiyya darabeen darabeen naaf kenne yooniin musaa yaada yoonii nama gara dhumaa irratti jedhe tokko hojii waliin galu kiristaanni hunduu tokkuma warri peentees warri ortodoksiis maaloo kiristaanni hunduu tokkuma yoonii inni kan arrabse kiristaana hundumaa arrabse namichi asilii kan jedhan sun inumaayyuu in arrabse miti wanti inni irra jedhee jihaada labse warra amantii kiristaanaa qaban biyya sana keessaa balleessaa jedhe namni kun jihaadistiidha jechuudha nama tarii hin beeknu warra filisteemii wajjin hojjechuu danda'a warra afgaanistaan keessa jiran wajjin raadikaalistoota adda addaa wajjin hojjechuu danda'a warri jihaadistoonni akkasii biyya Afrikaa warra dhiyaa kana keessallee baay'achaa jiru. Kuni seexana hamaadha. Sammuu uummata jeeqee waan nama ajaa'ibu miidiyaa kanarra deddeebi'ee waa'ee isaa fooloo godhee sheerii godhee akkaataa inni miidiyaa guddifatudha. Kanaan dura namni Hangaasaa jedhamu akkuma isa kanaa yeroo nama arrabsaa ture dookterii jedhaniitu badhaasanii har'anni kun yeroo taa'ee nama arrabsu kallattiidhaan deeggarsa gochaafii turan. Waan danda'an hundaan deeggaraatii turan. Kana jechuun yaada nama sanaa guutuutti fudhatu isaantu duuba jiraa jechuudha. Haga kanaan duraatti tokkummaa Oromoof jennee waan baay'ee obsaa turre. Wanti kamiyyuu yeroo jedhamu akka nama amantii isaa jibbuutti obsineetu ta'aa turre. Amma wanta as deemaa jiru waan hamaadha. Oromummaan illee qilee aseentuu habadduu jedhaniitu lafaa ka'anii jiru. Iddoo baay'eerraa akka jechaa akkamitti waan kaleessa irratti qabsaa turree meeqa abboonni keenya irratti dhumanarraa Oromummaa siin balleessinaa amantii kabiraa siin balleessinaa jedhanii jihaada labsanii ka'aa jiru jechuudha. Waan beekamu qabu kabiraan namni seera alaa biyya sana keessatti ni hidhama. Itoophiyaa keessatti manni seera alaa hin diigama. Masgiidi seera alaa hin diigama. Cherchiin seera alaa hin diigama. Wanti seera alaa hundisaayyuu ammas diigamaa jira, boris hin diigama. Waan seera qabeessa ta'e immoo itti fufeema jiraata. Kanaan alaa masgiida tokko ijaartee uummataan loltuu masgiida kanaati isin tiksaa jechuun hin danda'amu. Bor immoo taaboti meeqa harca'ee warri kaan immoo loltuu taabotaa ta'uu jechuudha. Akkasittiin lafa Oromoo saamuudhaa fi jaarraa tokko ol ka ture amantaa bataskaana ortodoksiidha.
amma immoo musliimatu darabee qabate jechuudha. Waan akkanaa habadan Oromiyaa keessatti sichi lafa qabachuu hin danda'u. Waan seera alaan lafa Oromoo saamuu dhufu kamiyyuu hin diigama. Namni biyya Itoophiyaa keessa jiru immoo seera shari'aan hin bulu. Akka amantii keessanii wanti ta'u tokko hin jiru. Seera baaybiliinis hin bulu. Akka macaafa qulqulluun wanti ta'u hin jiru. Itoophiyaan sekuraal loo qabdi seera biyyaa. Sanaaf yoon abboomamne adaba seeraa fudhattu jechuudha. Hundumatu akkasitti bula. Galatoomi yoon. Baay'ee galatoomi. Booni yaada kee ibsadhume. Amma gammaan dubbatiin jirta. Ani yaadni koo waan biraa miti suma isin haasoftanii baay'ee haasawuun barbaadu. Jechuun yaada koo hundi haasoftaniittu. Amma danda'ametti amma isinii ijoollee baay'een argee har'achuudha. Viidiyoo beekaa irratti jechuun deeggarsa. Ani amantaan kun maalidha? Innaa kanaafuu ijoolleen keenya abbaan isaa barbaade hagu kan keenya yeroo waan baay'ee keessa dabarsina miti kan keenya ufanii sagalee tokko ta'aniiru isaan itti gammadu malee. Kanaafuu abbaan barbaade hanfi haa ta'u ijoolleen keenya maqaa isaanis hin dhayina hin arrabsiinaas abbaan isaan barbaade walaagu. Haa ijaarratu feetu haa diigu isaan kan keenya kan isaan hin gashu kan keenya. Waan nama sammuu qullaa calmadhanii dhiisudha si jammara. Maayimummaa sammuu isaa duwwaa ta'u itti immoo qabnaa